Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan teenya garee Osfaanaa irraayi. Keessummaan teenya garee Osfaanaa keessatti gahee guddaa qabdi. Mee maqaa isiitii fi gahee isiin Osfaanaa keessa qabdus ga'umeesii isin dabarseetiin wal isin beeksisaanii hanga qophiin teenya turtutti nu faana turan afeerraa keenya. Meesuma fincarraa kan akka daawwattoota keenyaan wal bartuuni maqaa keetiraan eegalii Osfaanaa keessatti gaheen tantee maalii waan takka waa'ee keetiraan tuqe. Galatoomii baarsituu asitti afeeroo keetifisi maqaan kiyya Maghfiraa Hajji Ahmad Nuureetiin jedhama. Dhaloonni kiyya Galamsoo Harargee guddinni kiyya Markaatoo Adaree Safar bakka jedhan ittiin guddadhe. Egaa Amerikaa dhufee kutaa sagalaffaa eegalee asumatti baradhe. Osfaanaa keessa immoo barana yeroo duraatiif pirezidaantii taheetiin filamee jira. Sanuma gaagaa wanni kiyya Osfaanaadha jechuudha. Rooliin kiyya Osfaanaa keessaa. Egaa asirratti afeerraatii qabajjii asirratti na argamu keetiif hedduu galatoomin siin ja'a. Mee osoo gara gaaffii fi deebii keenyaatti hin seenne waa'ee kan keetiraa xiqqoo haasoyna. Keessattuu torbaan kana torbaan dubartootaati. Mee gaheen tante osoo gara Osfaanaatti amma dabalamtee osoo gara Osfaanaa dhufinitti maal hojjetta maal barachuu turte? Galatoomaa isisnee keessanii fi ammallee egaa Osfaanaatti oduun ida'amin dura biizinesan baradhe biizines maanaajmentiin digirii qaba. Eegas immoo karaa deekeera bakka ijoolleen ooltu jechuudha. Sanin eegalee actually deekera dura dhiifama kaampaanii Traakaa tokko qabaachaa turre anaa fi abbaa manaa kiyyaa wajji. San booda san isaa dhiiseen karaa mas deekeraa bakka ijoolleen oolan jechuu. Sanin eegalee tokkoon eegalee sanumaan guddisaa deemuu eegalee. So deekera hanga sadii takka eegamanii booda ammas deebi'een karaa hoom keerii tajaajila manguddoo fi nama mootummaa tajaajila barbaadu jechuudha. Bakka manguddoon ooltu sanittiin dabree sanillee amma biraanchii tokko torbaan lama dura eebbisiisee Seenpoolitti hoom keerii illee ni qaba. Wama biizinesa mataa kiyyaa jechuudha. Maal jeetii yaamama maqaan? Maqaan hoom keerii Dream Home Health Care jedhama. Adaallee keemmoo Forever Friendship adaallee sana jedhama. I think social media irratti maybe arguun ooltu amma dhaluu kana eebbisiisee jechuudha. Akka biraa immoo an fiildii kiyya eegan gaa wanta deekera kana keessa biizinesa deekera keessa seenee fi mataa kiyyaaf dalaguu eegalee booda deebi'een ammas development professional for development jedhamu Minnesota keessa karaa Think Smalling sponsor godhama. Sanitti deebi'een waa'ee child care kanaaf child development kana baradhee. Itti deebi'ee ammas deekera kiyya of odoon tahin Twin City keessa in Minnesota actually all together deekera karaa 2,000tu jira. Sanneelee san barsiisuun ticharoota isaanii train godhee akka professional ijoollee tana qaraasan barsiisuu waan akkasiin dalagaa. So dalagaan tiigaan dhumtu hedduudha jechuudhaaf isin jee. So nama biizinesa keessa jiru jechuu Osfaanaa achilleedha. So hedduu waan guddaadha dubartii taatee waan dilaa kana hojjechuun bakka takkatti yeroo dura eegaltu karaa kamiin eenyutu si gargaara abbaa mana keetii duuba dhaabbate moo warra keetii moo ifumaan immoo dubartii taatee akkanatti waa meeqa hojjettee bakka tana akkamitti gahuu dandeesse? Anigaa nama akkamiin beektaa nama personality kiyyaan waan takkaniin hojjedhee xumuree bakkaan gahe eegas booda boordin taate dafeen ammas waan biraa projektii biraa yoon eegalle nin waan hin godhaa jiru sana hojii boordin godha sana jecha nama gisee hunda deemuun qaban bakka sana jechi waan biratti ammas projektii biraa eegaluu na gammachiisa.
garuu gaafan dura waan kana eegalee iskuula irraa akkuma fixee baheetti jaarsa kiyyalleen of course wanni guddaa as keessatti qaba galatoomni illeeni gaafa naaf inni ol fuune high school irraa akkuma baheetti ol fuune college illeen eegalee ture so college ma keessa jiruun ilmaan kiyyallee lamaan dhalee boodas jidduun dhaabeetti deebi'aanuma jiraa mee laayifii biyya kanaan beekta akkasitti xumuree fixee jechuudha eegas immoo hara biizinesaa duraanuu wanni kuni I think gaaf takka biizinasa kana gizee daleedu wanni hedduu biologically warra family khatara waan fudhatu jira so abbaan kiyyalleen haruma kana keessa ture dur ummaan tiyyallee warra street smart yani kana warra osoo barnootan hin qabaatin garuu karaa wanniidha kana karaa biizinasa kana keessatti wanni tattaaffii guddaa gootu gaafa biyyallee jirtu so I think jiina kiyya keessa nuu jira jechuudha so waa takka gizee yaadu waan karaa maallaqaati yaada akkamitti jijjiiratti gartee waan takka hojii warra biizinasa so sanuma gaa I think akka dubartiitti ifin boonaan amma hedduun wanta gizee godheef duba deebi'ee ilaalee waa hunjaa ammoo gahaa miti jeetin gizee hundi fitti amma namaan lakkaawa malee waan akkana gootee gizee amma na gaafattan faanatti kanatti lakkaawa malee ani fitiyyaaf gizeen deebi'ee wanta jedhamu it's not enough still ammallee waan hin godhu waa hedduu jiraa jeetin fudhadha and by the way sana irratti waan inni wal qabsiisee dubbatu fedhu wanni maali non profit organization tokko dhaabeen ture gaafa 2016 gaafan gad dhaabe maqaan isaa Shamsiyaa Hopes maqaa ummatiyyaatiin dhaabe maqaan ummatiyaa by the way Shamsiyaa jaamti so Shamsiyaa Hopes yeetiin organization kana dhaabe non profit organization gaafa san ummatiyyaan dhaabe namarraa illee waa fuudhee odan ta'een waan qaburraa maybe share godhu ummata keenya you know itti ilaalu waan takka at least godhuu hin danda'ama mataa kiyyatti hangan danda'u takka jechumarraa hin dhaabe gaafa san saniin illee faamiliin tiyyalleen gargaaranii biyya deemee nama faamilii 35 takka waan naannoo gadamsoo keessaa jechuu gargaarsa warra barbaadaniif akkana ijoollee hojii wal qunnameetu ofumaaf jechuudha dhaqee wal qunnamee isaaniif illee waan takka geessee organization kanallee achittiin gadhaaba jee dhaqee garuu yeroo san haalli jiruu fi biyyitilleen sadal hin taane ture hedduu waan adda addaa deemaa ture naan taane firraa hin deebi'ee jechuu amma garuu saabittiin tiyya ifiin mataa ishiitiin ishiin non profit organization hin qabdu matuma ofiitiin deemtee waan adda addaa waan dubartii gargaaran amma dhiyoo tana yoo agartee jiraattee waan bishaan filtaraa fi kana mataa ishiitiin geessitee ture so anaa wajji haasawaa ture waan akkana kana akkan fedhinaa kiyya hedduu akka ta'e ni beekti ture ishiinis so gizee ishiin natti himtu hedduun gammadee jechuu so amma waliin goonaa waan kana jennee haasawa irratti jirra waan takka takka illee irratti dalagaa jirra. Wanni isin hojjechuuf karoorfattan maali? Akkuma nama gargaarsa fedhu akka waliigalaatti gargaartammoo moo dubartoota irratti xiyyeeffattammoo daa'imman immoo maal faa gootaniitu kan gargaartan? Irra guddaa dubartoota irratti illee waan xiyyeeffatee amma nuti wanti keenya guddaan dubartii teenya irratti xiyyeeffanneeti daa'imman ammas amma immoo eega ishiin biyya deemtee dhuftee booda rakkina bishaanii qulqullina bishaaniitiif kanarra rakkinaa jira jettee gabaasa fiddee dhuftee jira so sanumarraan ka'ee gaan amma duraanuu wanni nyaanni kam ture naannoo Oromiyaa bakka bishaan yeroo dheeraa faa deemanii argatan bakka bishaan hin jirre jechuu san barbaannee akka bishaan neenu fedhiin kiyya ka ture akka nama tokkotti akka wanti akka mataa kiyyatti sanii ture yaanni kiyyallee ishii hojii haasonnaan ishiinis bishaan neexee ture amma madhaluu kanatti deetee bisiistellee dhuftee so kanarraa kaanee gaa okay amma mee study goonee warra achi gargaarus laallee bakka akkamii bishaan isaan hedduu barbaachisu waan jirraa kaanee waa'ee bishaan isaan irratti hojjetudha wanti guddaan gargaaruu intu qabna. Okay mee asumaan yoo wanti dhaammatu jiraattee fakkeenyaaf gama mootummaatiinis tahee gama uummataatiinis gargaarsi isin barbaaddan information barbaadu tahee bakka itti hojjettan tahee karaa kamiin yoo wanni itti himattu jiraatte? Egaa karaa mootummaatiin fi karaa ummataatiin akka diaasporaa namni as jiru akkuma illee beektu namuu dalagatee jiraataa ni nyaataa ni dhugaa waan feetu ni qabdaa jechuu garuu gis takka takka immoo bakka irraa dhufte san deebitee ilaaluun very important jeetiin yaadaan karaa kiyyaan maaliif yoo qabaattee quufte qabeelee osoo yaadatuu qabdaati maaliif nyaadhee quufe isaan yoo waan jiru agartee tanaa jecha ummata keenya irratti dalagamuun dirqama waan tokko hedduu waan paashinii kiyyaan amma nama na gaafatu yoo beekte nama hedduun ni fiidaa gizee hunda 24/7 numa ceeta yoom dhaabdan anjan beeta
أنا ما خيّت بلان خيّة أما تخلني فيها أما تخلني سموبت ريتاير تي قد بيم بيجت وما تخيّت هيك كير ولا جين يا دبيت أنا بروفيت سون وان هدو في الأول وفي اللي شو يا دخي خيس وانجرو سواء كأمتي personally يو نم تكوكو عندي أتسلي عندي سنم ومك أبو راح يدو ما تقولين أبو كرتة سنة أشي مويو سنة اللي عندن ديني awareness يومونا برات اللي بيسسو بيتنا خيس كرتة ركنا عنو خيس جرو يوم من جرات بيجي نتو بيجي نت تقلسون جرات بيته تنافو كأمتي يو gargaarsa akkasiisan goone mootummaanis akka warri mootummaa keessa jiru yeroo gadheenee waan takka barbaanne waan akka laayisansii fi jinnii kana baafatan kana achitti yoo nu gargaar hedduu isaanillee ni galatoomsannaa yoo nu gargaarsa akkasiisan nu hannanee jechuu xiyyaa akka kana dura dhaqee haruma itti uummata kee gargaaruu feetee kara itti gargaartu dhabdee gizee galtu waan hedduu nama gaddisiisu akka gartee kanaafuu nama akka xiyyaa akka annee kana nama biraatillee nama waan kana godhuu fedhan hin beekan namni keenya hedduu haa osoo godhuu fedhu akka itti godhu laalee taa'uuf jira saniif karaan mijaa'e hedduu gaarii jeetiin yaada. Egaa bakkaan geessan jeetii yaada dura mee kuni wanni amanaaf himu jirtu kun jabeenya dubartoota keessaa isa tokko torbaan kana immoo guyyaa dubartootaati mee guyyaa dubartootaa jechuun akka ati hubattutti maal jechuudha? Guyyaan dubartootaa jechuun guyyaa dubartoo kabajan ammaan tana kabajamaa jiru torbaan dubartootaati dubartoota jajjabee waan akkasii dubartiin Oromoo jabinatti beekamti. Kanaafuu torbaan kana qofallee osoo hin taane gizuma hundaa'uu celebrate isaan odoo goone ni gammada maaliif dubartiin duraan dura haadha obboleettii ilmoo haadha manaati waa hedduu roolee hedduu qabda sanbirallee dabarteeti front line deemtee dubartii uummata keenyaa wajji loltee dalagallee haa ta'u irratti hirmaattee orruu qottee waa meeqa dalaydee jiraattu jechuudha. On top of haadha taatee sanbirallee kuttee jechuudha waan dhiirti gabbaatee dadaleetu. Dubartiin teenya hedduu qooda guddaa qabanii bakka kanatti guddina isaaniitis mul'isa. Akka kiyyatti dubartii amma gizee dubartii jabduu dubartii akkanaa inni guyyaa dubartii kabajan dubartii amma beekamtoota agarsiisan warra beekamaa kan warri beekamne san yoo mana keessaa ilmaan horee sa'aa 24 ilmaan san nyaachisee obaasee irraa dhiqee iskuulee ergee abbaa manaa teekkeer godhee mana san qabee dhaabbatee taa'u sun sulillee jabina tokko mataa isatti beeke maaliif it's not easy mana keessa teessee akkuma agarru kana ijoollee guddisuu mana san qabdeetu taa'u jechuun waan guddaa miti manni yoo jiraate abbaan sunillee bahee dalageetti fidame kanaafuu dubartiin akka sanitti yoo ilaalame guyyaan hundinuu guyyaa dubartiiti jeetiin ilaalama guyyaa torbaanii miti waggaan guutuun guyyaa dubartiiti. Egaa akkuma ati jette fakkeenyaaf guyyaa dubartoota namoonni irra guddaan karaa sooshaal miidiyaatiin isaa ta'u karaa hedduudhaan jechuudha warreen babbeekamtii qabu waan adda addaati irratti warreen san poost godhuudhaan baga ittiin singee maal jedhanii dubbatanii garuu guyyaan kun isaan qofaa fi miti dubartii hundaa fi yaada joodheessite waan bareedaadha jechuudha. Mee gamanumaaniin si gaafadha. Akkuma waliigalaatti jechuudha dubartootaas haa ta'u ijoollee dargaggootaatiillee haa ta'u warreen oguu gara biyya tanaa dhufan biyyatti barnoota qaban dandeettii qaban oggoos dhufan garuu carraa barnootaa kana xiqqeessan yeroo nuti dabartee waan akkasiisan faaja'anii keessattuu dubartoonni jechuudha warra akkasiisanii maal laamtaaf? Gaafanan kolleejii deemu beektaa kilaasa tokko namtitti adiidha 75 amata 75 umriin ishee na wajji barataa turte kilaasa sana aan gaafa san umriin tii amata 22 23 maybe gaafan ishee ilaalu akkuma reaction ati akkuma biyya keenya laallame hayama namtitti qaraatee tuma fixee ganaa dalagaa qabattee na wajji wal dhiibuuf qaraati moo maali jeeti ilaala beektaa garuu san qofaa miti qaraati jechuun sammuu teetillee bal'isuudhaaf qaraatiin yeroo hundaa'u saraan dabru anamma fixee jeetiin qaraatii fixee bizinasa keessa jiraan siin jee garuu yoo na laalte torbaanitti guyyaa tokkollee online kilaasa fudhadha seetuma maaliif yoo akkasitti fudhattee sammuu kiyyalleen bal'ataatu deemaati information argatuun gizuma hundaa'uu siif gaarii gartee sammuu kee bal'isa malee waan si miidhuu miti qaraatiin garuu yeroo narraa dabaree warra jiru sun immoo sun excuse bada akkasitteef itti himnaan waa hundi yoo ati nin godhuun danda'ette goota malee yoo excuse fi kanetee umriin tiyya kuttee takka inni ulfaata kun dalagaatii jaamiti kun takka dalagaa dhiiraatii kun kadhalaatii jette akkuma ati sammuu keefitti himte sanitti qaamni keetillee fudhataa ati dadhabde jechuudha. Yoommoo maaliif hin dalagaa kaayartiin dalagaa jechaatu mugizee hunda fitti himaa yoo deemte immoo waan fedhe maan taane ni goota.
Kanaafuu sana fitti himanii saniin godhuu qaban malee ispeeshaalii yoo qaraatii warra jalaa qabuu fi as dhufanii amma yeroo dabree jaansan still biyya kanatti carraan guddaan kan qabnu biyyarra ala dalagaa qara'uu dandeessa bara. Full time yoo dalaydillee part time qara'uu dandeessa. Yoo full time qaraate part time dalagaa still ifillee support godhaa qara'uu dandeessa. Tanaa jecha bakka kanatti wanni ati dhabdee hin jiru win-win situation jechuudha. Maaliif kanas qaraa jirta maallaqa keetis dalagataa jirta jechuudha. Kanaafuu yoo isarratti yoo qaraate malee illee nama biraa barsiisuu dandeessu. Kanaa jecha yoo isaan yeroo nurraa dabre jaanii ta'an ilmaan isaanii yoo eenyutu booda hoomworkii nu gargaara yoo jaan yoo qaraatiin qaban akkamiin gargaarta. Asirratti illee gaaffii birootiin qaba. Fakkeenyaaf ilmaan lama qabdaa, abbaa manaa qabdaa akkasii. Afur qaba. Afur qabdaa. Kalamaan duraa sanii mataa keessatti jira. Afur qabdaa, abbaa manaa qabdaa, hojii adda addaa hojjettaa. Sanillaan amma ga'een ati Osfaanaa keessa qabdullee bakka guddaadha. Dubartoonni irra caalaan jechuudha. Erga heeruman booda osoon heerumni uffachuu, osoon heerumni dibachuu, osoon heerumni barachuu waan jaamu takkaa jira. Waan sanirratti maal jettaaniin? An sanitti lamaanuu akkuma beektutti osoon heerumni jaansan heerumteetis waan fedhe godhuu dandeessa. Akkuma teettetti haadha ilmaan afuriiti nama bultii qabu garuu akka carraa ta'e nama gaariin heerume gafuma duraatu na beekaa nama akkama kan ta'e nama bakka takka taa'uu jaalatu miti. Soso'uun jaaladha hedduu maaliifi sosoo keessa waa jira jedhan qayyaadu jecha abbaan manaa hiyyalleen akka carraa ta'e nama hedduu nama gaariiti. Na duran dhaabbatu waan fedhinnaan irraa qabu san go for it ni dandeessa naan jaallee ni godhuu dandeessa ati moo nama naan jawa jechuudha ati sammuu keetii kana dhiisii kabiraatu ni gootaa ja'a so nama akkasitti motiveessi godhusan yoo qabaatte it's easy gartee waan tokkollee dalaguuf jechuudha abbaan manaa 100% sanii olillee natti amana waan tokko nin godhan jennaan akkan godhus ni beeka ammas na dhiibas akkan godhuuf ni dandeessa waan dandeenyoo kun namni kun godhe ati dhiisi dachaa lamatti godhuu dandeessaa jee nama motiveet na godhu tokko gartee nama akka isanis laayifii keessa qabaatuun easy sii godha qabaatullee baattu immoo akka dubartitti sirra jirti akka tahan nama san godhuun gartee dur jecha tokko jira afaan ingiliishitti beekta the husband is the head of the house ennaan namtitti maal jetti and the wife is the naked naked kun yoo mormin jiraanne mataan hin sossoo gartee kanaafuu akkas yoo taate ati yoo morma san taate mataa sii sossoosaami kanaafuu akka feete godhattee karaati feete godhatuun sirra jirsu bultiidha jaalala namni si jaalatu immoo waan ati feetu san si wajji fedhuu danda'uu qaba maaliif waan ati hedduu qalbiin teera jirtu akka siifis hayyamee si maddis dhaabbatuu qaba haara immoo haadha ilmaanii taatee akkamitti keetti immoo ilmaan haadhaa qofaa miti biyya irratti akka beektutti abbaa fi haati walqixa fidan ilmaan kana jecha responsibilitiin walqixa ta'aa jechuudha. So gize san nam tokko compromise godhaa ati gaajiruuti akkuma atitti abbaatti of beekaa. Haa ta'u immoo lachuutufu differensii qabaatuun qabu. Ilmaan qabaatuun akkuma dubartiidhafis qabaatu dhiirtinis responsibilitiin sun waluma qixa isaan lachuufu kanaa jecha sababa akkasiisan yoo fudhatan sun leeziin nu dadhabsiisuu malee wanta nu godhuu miti. Egaa akka waliigala akka ja'amutti dhiira jabaa duuba dhalaa jabduu jira ja'anii garuu amma dhalaa jabduu duubaas dhiira jabaa jira waan jiru agarsiisa abbaa mana keetii galatoomii jennaan gaa dubartii cimu tokko ta'e sana as baasuu isaatiif. Mee gara Osfaanaatti deebina. Osfaanaa keessatti gahee kan kennu himtee jirta. Pirezidaantiidha. San gubbaan ammoo Osfaanaan eega dhaabbate amata dheeraa dura yeroo lakkoofsee jira. Amata 24 keessaa yeroo duraatiif kan dubartiin pirezidaantii taate. So akkamitti bakka tana dhufuu dandeesse akkamitti duraan dhiirumaatu wal jijjiira gaa'ee akkamitti bakka kana fudhachuu dandeesse ati iccitii jira moo? Iccitii guddaa jira beekamsi jee garuu ala taa'eetiin yeroo hedduu ati akka saahibaati haa ta'uu teessee numa haasottaa barwaa'ee komitii keenya irraa isuma haasottaa rakkina adda addaa jiru irraa isuma haasottaa mee so gisee hedduu ala teenyee kompileen goona Osfaanaa kun maa akkanan taane maa akkanan goone isaan maa akkasiin goone isaan jenna beekta so booda kanumarraa haqeen mataa keessanuma deema san booda dirree kalaba jedhamu jira as jiru jechuu isaanii wajjin duulaa obboleessa kiyyaa family friend hedduu nama natti dhalaa'u so inni waan naan ja'ati waan kana ni gootaa Osfaanaa kana ni jijjiirtaa maaliif Osfaanaa kana keessa seentee maaliif running goonaan jira ani immoo yeroo sanitti yeroo sin qabu tureemi fiifuu nama guyyaa torba dalagu dhaabinan qabu xiqqoo wanta godhaan ture godhuu hin godhu waan jirurraa gartee
so inni immoo constant ture natti bilbilaa ni dandeessa waan kana please help godhuu waan kana gargaartee bakkaan ga'u kan dandeessi malee namni biraan jiru please wanta jechaa ture booda gizeen wama inni jeesan irraa ka'een itti yaade you know wanni an godhuu fedhe okay nan profit seenaa kana waan khiyya dhaabee ummata khiyya gargaaran jaa khunis in a way olaalte committee service maalif waan maallaqni si khafalamne waan committee en khayti itti gargaartu jechuudha itti jabeessitu waan khaynya waan jennuun tokko waan organization maan nuti Ameerikaa kana keessa qabnu yoo jiraate guddaan osfaanaa tokkicha garte kanaafuu kana jabeessuuf immoo ala teenyee complain godhurra maalif seenee dhugaa isaa baanaan goone jechaan dhaqee fiigee wanni saniif position presidentummaatiif isaan illee nan saalessinee harka guddaan isaanii na filanii I was very surprised maalif yeroo dheeraa bakka dhiiran dominate godhamee taa'u tokko position argatu ni ulfaata I think isaanis gaa wama dabree kanarraa ilaalanii maybe yoo dubartii fille background xiyyas gizee ilaalan success story akkas jechuun erga isaan si gaafachuu turaniifu isaan numa dhaban malee isaan dubartoota bakka isaan kaa'u didaniitii miti jechuudha no didanii absolutely dubartii teenya waan kana achi baatee irraa qooda fudhatuuf interesting garsiisneef na fakkaata malee nama kayyatti ilaalu isaan they have no problem khannu bakka sana naafuu khananga so imagine numa khanani jechu nama biraat fillee they are open of course sente booda son tak numa jiraata ka aadallee ta'e aadaa teenyatti gaa dubartiin mana maal dubartirraa ordera fudhatu kunis gista kana namatti numa ulfaata garuu walumaan deemta gartee tolchaatuma deemta yaa waldandaati tolchaatuma deemta gammachuu guddaan qaba bakka kana argadhee ummata keenyallee asirratti gargaaruu danda'uudhaaf but yeah kana I think dubartiin teenya more actively achitti participate godhuu qaban jeetiin itti yaada maaliif osfaanaan gizee kubbaa miilaa qofaa miti osfaanaan baranaa Atlaantaatti jaamee ture eegasiis waan jijjiirama waan jaamuutu deemaa jira mee bakka teessan osoo nu ibsite dhugaadha osfaanaa baranaa Atlaantaa geessuuf hedduu tattaaffii goone yeroo dheeraa irratti gubnee ijoolleen achi jiranillee nu gargaaranii bakkuma barbaadu jechuu amma murteessinee nutillee announce goone achitti goonaa anilleen even volunteer godhe eventii takka qabaachaa ture January 18 gaafa san ummata keenya dura dhaabbadheen anilleen Atlaantaadha achitti goonaa deemeen ummata kana wajjillee wallolee bakka san argee deebi'aa jeen yeroollee achi dhiibee jechu duraan deadline qabaachaa ture warri Atlaantaa team fiildii san barbaadanii nutti agarsiisuuf jechuun nutti kennanii ennan host godhuuf waan kana achitti garuu isaan hin taane maalin jedhan maybe waan addaa ka jiru jira kanaaf mee deemet ilaalee ummata bakka government illee ka jiran haa ta'u meeyarallee ofisa haa ta'u dhaqee isaanii wajjillee wallolee dachii tana fuudha jeen inumaa wanni naqabe beeta amma akkas jennee anaa fi Fu'aad treasurer keenya abbaa diinagdee jechuu haane deemne Atlaantaa deene so gizee as ilaaltu fi gizee dachira dheetu tokkoo miti nama asii naman ajjeesechaatiin hidhadhee deeme gaafan achi gahee immoo like shock taata maalif wanni asitti agartuuf wanni achitti agartu is different maalif asitti amma Minisootaan teenya Oromiyaa nama Oromiyaa keessa jiru waan feenya funyaan qabnee goosisna government biyya kanaatis maalif heddummina qabna committee qabna achi gizee dheetu immoo namni ifumaaf deddeema malee committee hin jirtu bakka committee hin jirre immoo argatu ni ulfaatti namni keenyas busy dalagaa wajjiinis akkasii kanaaf nama takkaa lamaan nu gargaaraa ture achitti dachiisa irratti illee tokko Toofiq jaaniin achi jira inni illee hedduun hojii waan kana akka achitti haalan fedhaa ture isalleedha warri dura gaafatee asitti godhaanu jee ture anilleen isuma san yechalleedha kana bakka san illee dhaqee dachiisan illee mee wajji haalaallu maaliif isin didan jechaa beekte wanta jechaa ture garuu dhiifama addaan sumura achi Atlaantaa keessa jechuudha namoonni Oromoo hedduu jira jechuun dhaga'e akka Oromootti namni Oromoo community hin jirtu community akka community walitti qabamti malee akka nama tokko akka Oromootti ati miliyoon illee jiraadhu yoo committee hin qabanne si beekuu hin danda'an akka Oromootti bakka san jirta kanaafuu yeroo ati dheexee gaafatu sun akka nama tokkotti maaliif si hannan nuti immoo organizationni kun Minisootatti ijaarame kanaa jecha legally force godhuu hin dandeenyu isaan kana dirqinee akka amma silaa Minisootatti dirqinee irraa fuunu kana achitti godhuu hin dandeenyu maaliif nuti warra achitti beet warri danda'u san godhuu taxpayer warra taaksii kafaluu jechuu biyya san irratti warra biyya san keessa jiraatu gartee silaa santu danda'a immoo nama san wayitti sii qabuuf
Committee hin jirtu as gargaartu. Kanaacha nama tokkoon gaafattus namni cinaan busy yeroo siin qabu jaa. Yeroo qabullee nama takka lama Mahamadii Musaa fa'aa mucaa jaaniin tokko nu wajjillee wanta jaanii jiran hanga bakka dandahan hunda nu wajji godhan deemne finally duuf kannuuf wanneen qaban. Fedhinnaan qabanii soo maal jennee fakkas jaan Minisootaa teenya Oromiyaa teenyatti ol deebifannaa innee firraasitti deebisne. Oromiyaan teenya talammadaa hundaa akkuma mootee jirti jechuudha Osfaanaa. Oromiyaan teenya talammadaa ta'a akka feena keessatti taanu sanitti fidannee deebifannee jechuudha. Okay, mee Osfaanaa yeroo amma dhufuu kana maqaa addaatii baastaniif jirtan jedhanii maqaanis Sabboonaa Samar. Sabboonummaa Samar of Sabboonummaa. Samar of Sabboonummaa. Maal jechuudha maqaan kun maalirraa baastaniif? So Osfaanaan kaalchara qaba warri mana dura bulchaa turellee Osfaanaa waan gaggaarii dalagan baay'ee ta'uu galata guddaa qabanii isaanillee maaliif organizaationa kana volunteerly yeroo fudhattee hanga itti ulfaatu amma eegan seeneefiti yaa argee jechuudha maaliif laayifii qabdaa biizinasa qabdaa ijoollee qabdaa waan adda addaa sanirraan taayimii yeroo taayimii hedduu fudhata by the way. Kana hunda dalaganii asiin gahuun I was very amazed and galata guddaa isaaniif illee galchuun fedha akka dhugatti maaliif waan gaarii dalaganii asiin nu gahanii jechuudha Osfaanaa waggaa 23 gartee. So waggaa 23 kana keessatti Osfaanaan kaalchara qaba. Every year yoo duba deebitee ilaalte Summer of walabummaa qabaachaa turre, Summer of bilisummaa, Summer of tokkummaa waan akkasii qabaachaa turre. So amma gaa maqaa haa barbaannu jennee anaa fi boordiin tiyya irratti haasawaa turre mee maqaa samara kana maal jennaan inni beekte. Jennaan maaltu mataa kiyya keessa dhufe sabboonummaan na keessa dhufe maalirraa beektaa. Kan siimetti guddinni xiyya dhaloonni xiyya galamsu haa ta'u malee guddinni xiyyaan markaatoo adareessa farganda ja'aniin Finfinnee keessatti guddadhe. Achitti abbaan xiyya ijoolleen teenya biraatis warri Finfinnee keessa guddatee jira. Haa ta'u immoo Finfinnee keessatti dhalannee guddatanii achuma jiraatanii amma obboleeyyan xiyya warra narratti qallee haa ta'u kanarra guddallee haa Finfinnee dhalatee guddatee jira. Hanga iskuula seenanii afaan Oromoo malee afaan Amaaraan beekanii gizee gabbaanee taphatu fedhan hootubee afaan itti naahii hojii haa taphannu jedheeti akkasitti interpreeteraan deemanii achumatti godhan sun maalirraa dhufe dhiibbaa abbaan xiyya nurra tuudhaa ture dur gizee iskuula irraa galle afaan jaraa gizee nuti haasa'uuf ol seen hularratti dhaabaa siin ja'a amma mana xiyya keessartan afaan keessan haasottan. Sun I think akka xiyyetti an sabboonummaa tokko ifiin boonu afaan ifiitiin boonu gartee san garsiisa example tokko jecharraa waan ka'eef wanni sun naa dhufte beektaa maaliif ijoollee teenya barsiisuu qabna biyya kanatti afaan isaaniitiin akka boonan eenyummaa isaaniitiin akka boonan mataa isaan wal qabatanii oromummaa isaatti akka deeman gartee saniifin samaroof sabboonummaa wanneen harka guutuun harka dhaanii irraa fudhatanii jechuudha isaanis wanta hin goone so sabboonummaa gizee ilaalte akka nama Oromootti personal nama hundaafuu gartee kanaaf Osfaanaan akkuma reefu talisiin jeetti kubbaa miilaa qofaa miti waa hedduu waan aadaa teenya irratti garsiisnu afaan keenya irratti calaqqisnu itti wal geenyee itti wal barree ilmaan keenya itti wal barsiisne nama Osfaanaa irratti wal baratee wal fuudhee ilmaan dhalee ammallee Osfaanaa dhufuu jira ilmaan isaanii isa fidatanii jechuudha. Dhugaa akkuma ta'etti addaa'in simura waan amma jette kanarratti afaan isaanii barsiisuu aadaa isaanii barsiisuu waan akkana kanaa kanarratti gaheen isin taphattan maali akka Osfaanaatti? So amma gaa Osfaanaan akkuma siin jetti yearly host goona waan kana garuu amma wanta kooliin an jijjiire yoo jiraate eeganti amma dhufne anaa fi boordiin xiyya ijoollee amma lafaa kakaatu kana gartee connect goonee walitti qabnee amma board memberoota keenya keessa nama tokko haasaayin ta'ee jira youth coordinator jennaani Abdul maqaan isaa asuma jira Minisootaa kana keessa amma karaa isaatiin ijoollee walitti qindeessee akkuma beektutti ooyaa jira Oromoo Youth Association hajaaniin biyya kana keessa ijoolleen teenya waayiduu dalee digaa amma Minisootaan akka Oromiyaatti siin jee isteeta biraa warri jiru hundi as gallaala maal dalagaa jiranii Minisootaa keessa jechuudha. Kanaaf asitti kana isaan baratan sirba baratan aadaa teenya baratan waan adda waan isaan godhan san walitti finneet guyyaa Osfaanaa san immoo akka Osfaanaatti nuti dhaleessine jechuun mataaf dhaleessine ijoollee barallee ijoollee lafaa kaatu gisa kana argan waa aadaan teenya akkana bareeddi anis akkasin godhuu fedha amma intala obbeetii tiyyaa dhiyoon tan Oromoo dee waan jaamoo qabaachaa turanii ijoolleen Oromoo Youth Association kanaa fi University of Minnesota wal ta'anii intala obbeetii achirratti dannasaa turte aaduma teenya agarsiisaa kana jechuun intalli intala mata ja'an qaba
maal naan jettee beektaa gaafa guddadhe akka ishiin ta'uu fedhaa itti dhaqeeti rakkatee dana isaan illee shaggooyyee kana ishiin godhuu feetii sirba adda addaa isaan godhan wajji godhuu feetii jechi so kana wanni nuti barsiisuu feenu aadaa teenya bareedduu tan akka ijoolleen teenya barataa guddatan gartee maaliif biyya hambaa keessa gidee jiraattu yoo kana gootee akkasitti waan guddaa kana dalagaa ijoollee barsiisaan deemne nyaadhamaa deemta biyya keessatti biyya jirtu kana keessa nuti amma first generation biyya kanaaf ilmaan keenyatti ana ilmaan isaanii wallaalanii jechuun nuti amma agarsiisaa asiin karaa qabsiisaan deemne. Gareen akka ooyaa jechuun waldaan dargaggoota Oromoo kan yuunivarsiitii sanilleen Osfaanaa wajjin ta'aniiti kan hojjetan jechuudha. Amma Osfaanaadhaaf amma throughout the year mataa isaaniitiin hojjetanii iskuulatti illee agarsiisa adda addaa qabanii nuti illee nu afeeranii ni dheenaa garuu gaafa Osfaanaan waan takka qabu mata duree amma ijoolleen ooyaatu waggaa meeqa gaa pirezidaantii isaaniitis akkuma keenya kana ni jijjiiramaa gisee hundaa ijoolleen gisee guddattee irraa deemte jalaa lafaa haatu bakka san bu'aa akkama nu wajji dalagaa ilaasii gaanii jechuu amma guyyaa opening yoo agartee jiraatte Osfaana irratti hedduu isaantu sirbaa cultural show adda addaa godhanii jechuu so isaan bakka nuti deemnu hundi nu jala deemanii nu wajji lee dalagan waan nuti qabdu nurratti illee gisee hunda isaan warri hirmaatee agarsiisa adda addaa nu agarsiisu. Okay. Mee akka Osfaanaatti jechuudha. Eega dhaabbatee waggaa 23 fixee jira. 24 keessa seenee jira. Wanni takka lama sadii jennee ilaallu Osfaanaan hojjete ni jira. Akka Osfaanaatti Osfaanaan waa hedduu hojjetee jira. Yoo duba deebitee ilaalte karaa ispoortiitis kubbaa miilaa kan amma kilaba meeqa qabnaa yoo ilaalte about 28 team qabna teamni isaatis guddataa deemu B division qabna A division jira teama 16 A division mas B T data basketball ida A irratti fiigisaa jira so guddataatuma deema jechuun amma bakka duraan eegalse 1996 eegalanii Torontootti achirraa eegale yoo ilaalte amma wiifkee malloon kwe namnilleen irratti participate godhaa amma akka aadaatti Osfaanaan waan keenya waan jaamu takkatti dhufe beete kubbaa miilaa qofa ta'e sanii oolte tahaa dhufe bakka artistoota adda addaa irratti hirmaachisne culture show adda addaa goone even town hall meeting kana wajji haasonni hawaasa wajji haasa'u waan akkasii fi baakii gaafatu uma kana kanaahu waa hedduu onni dalagaa as gahee jechuu yoo if duba deebinee ilaalle duraan kubbaa miilaatiin eegalame amma even wanni adda addaa irratti ida'ee ilaa fiiginsaa babalqelaa legacy race kennuun fiiginsaa itti ida'ee ammas basketballis itti ida'ee dubartootaatis kubbaa dubartootaa hamiilaa tiima lama qabnaa isaanis itti ida'ee akkasitti guddataa deema hopefully dubartoota sama heddummaataa deema jeetiin abdii qaba so akkasitti guddataa deemaa jira bara 20 kana jechuudha maqaas addaa kan taniif jirtanii maal fakkaata karoora keessan amma gaa 2020 asirratti guzan himu namni akka ka'ee bakka jiru biyyaa illee dhufin jeetiin sodaataa jira 2020 waa hedduu qabna biyyaa illee tiima tokko fiduuf tattaaffii godhaa jirra warra kaalchara keenya garsiisuu danda'u jennus biyyaa fidaa jirra warra kubbaa miilaa taphatuma warra kubbaa tiima tokko kubbaa miilaa naannoo hunda keessaa nama tokko filamee tiima tokko godhanii akkasitti kubbaa miilaa akka taphataniif tiima keenya hojjasitti afeerree jirra so sanirrattis hojjetaa jirra sanirraanis deemee artistoota akka adda addaa manni keenya jaalatu warra kaalchara godhu akkasii fiduuf biyyarraa illee tattaaffiin akkasii jira asittis waa hedduu jira kan dalagamaa jiru kan amma himuu feene maaliif achirratti surprise akka nama hundaa ta'uu feena so I think 2020 amanni isaatis beetaa gide 2020 itti amata guutuudhaan waa hedduu nurraa eegama namni keenyas waa hedduu expect godhaa jira akka dubartiitiin immoo waan mee dubartiin waan akkam akka gootu arganii mee dhiirteenyas nurraa bartu jechaaf irratti hojjetaa jirra. Hedduu itti qophaa'aa jirtanii jechuudha. Waa hedduu deemaa jira yaa. Okay, maal ummataaf dhaamtaa akka irra hirmaatan akka bakka sanitti argaman akka waliigalaatti akkamitti affeerta gara Osfaanaa akka dhufan. Sogaa Osfaanaan xiyya qofaa miti Osfaanaa keessanis keetis kanama hundaati Oromoo hundaati kanaafuu warri gaafa sana irratti argamuu dandeessa especially US keessa warra jiru Canada Australia illee Europe irraa illee dhufuu danda'an hanga dandeetak Oromoon waan isaa samara sabboonummaa kenneen kan Osfaana gabbahee tokko tahee celebrate akka godhu invitation akka nama hundaaf asirratti erguun fedha namni hundi invite godhee waan keessatti invitation illee ni barbaadan jechuu xiyyaa miti garuu haa ta'u immoo akka dura teessoo Osfaanaatti
هنا فينا عن قد ديسن تك خوتا عاداتي سنس جلكيسا أفان خيسانيس هاسوا ومتا خيساني وجس خوتا والبرا سو أكا باكيشنتي باكيشني خيسان 2020 أصفانا هاتوونجا نور رايقة ليقا فرني جرا خيساني باتي خم خيسا خن so جولاي خيسا قويا في باكي رد لقا جرا just the final signature توفي سنقافة أمور تربان دفو officially خرا social media خينيان بيسيسا خنينا اوكي egaa qophiiteenya garma xumuraatti dhiyaanneeti jira mee dhumarratti waan jenne hundarraa yoo dhaamsi qabaattu jiraate galatoomi dhaamsinaan qabugaa oromoo Amerikaa keessatti akkuma mallee jee bakka hunda jirtan namni warri dhufuu dandeessan speeshaalii warri Minnesota keessa jirtan nama 48 oliitu Minnesota keessa jira Oromoon jaame sungaa hoggaa 10 dura lakkaawamne jechuudha so har'aan tana yoo ilaalte hoggaa 10 dura aan ijoollee meeqan qaba ture arra meeqan qaba afurin qaba hoggaa 10 dura ijoollee lamaan qabaachaa ture so akkasitti double bit triple taanee jira jechuudha aan akka nama tokkotti Oromoon Minnesota keessa kuma dhibbaa olin jaa so kuma dhibbaa ol keessa kumni 50 yoo bakka isaatti fiildi isaatti argamu baattan anga waan isin joo beeku so akka Oromootti isitti itti gaafatama aan keessa jiru waan bareedaa isin qopheessinee jirra irraa dhuftanii qooda fudhatu isin irra jirti so hootaan isin jaa irra deebi'ee asirratti nuuf argamu keetiif hedduu galatoomiin siin jaa afeeraa keessa jira qophii teenyaarraa xumurree nagaan nu tura.